it comes to me. Hello. Assalamu alaikum, sir. The speech Hello. is very nice. Assalamu alaikum obbo. Haasawni kee gaariidhaa fi kan beekumsa gahaa namaaf dabarsudha. Give the Gaaffii xiyyaaf yaaboo hiika afaan Ingiliffaa ayata 17 boqonnaa 22ffaa Quraana keessa jiru akkanaaf kennituun si gaafadha. chapter 20. Eegaa ayaan san dubbifame boodaan gaaffii xiyyaa si gaafachuu itti aansa. Dhaamsaachira jiru sannatti himi. Sanboodaan gaaffii teessiif deebisa. Dhuguma dubbachuuf ayatoota sadii kaniin an dubbachuu fedheetu jira. Garuu sirriitti hin beeku. Isaan hundaa'uu hiikkaan isaanii wal fakkaachutti dhiyaata. Garuu sarara tokko qofa waan ta'eef jecha osoo dubbistee na gargaarte. Maal jechuu akka ta'e waan si fakkaate dubbadhu. Akkana fakkaatutti namni rabbii tokkichatti amanee waan toltuu dalagee guyyaa qiyaamaatti amane. Guyyaa sanitti waan takkallee sodaachuu hin qabu. Mindaa isaa rabbi biraa harkata ja'a. Ayatoonni sadeen siin jeesan yaada kana akeeka. Haa ta'u malee ayaan quraanaa kan biraa kan rabbiin namni amantii islaamaatiin malee natti dhufe. Namni san isa biratti fudhatama hin qabu. Inni warra hongaweerraayi kan je'us akka jiru nin beeka. Hayyee. Tanaafuu gaaffiin tiyya ayatoonni sadii waan tokko haasa'uu isaati nu garsiisa. Ayaanni afraffaa ammoo faallaa dubbii saniiti haasaya. Isa kamiitu akka xumuraatti fudhatamuu qabaa? Rabbiinoo maaliif yaada isaa jijjiire? Wantoota wal faalleessu afran kana keessatti Haaya. niin dheeresse natti fakkaata. Dhiifama. Dhugaa dubbachuudhaaf ana ayatoota kanneen jidduu garaagarummaa waan jirtu natti hin fakkaatu. Mee hunda keessanuu gaaffii takka gaafachuudhaan hin jalqabuu barbaada. An amma ibiddi kee jiru yoon isiniin jee ibiddiin jiru an fakkeenyumaaf isiniin jechuu jira arrifatinaa. Ibiddi kee jira yeroon isiniin jiru maal akka godhuu qabdan isinirraa barbaadeeti an. Maal godhuutu isinirraa eegama? Akka jalaa baqannuufi. Akka fiidanii dheessitaniif yoo bikkuma san teessanii achirraa sosso'uu diddanoo. Mee anummaan kunuu waa'ee keessanirraa maal yaadeeti isinitti fakkaata? Osoon ani ibiddaatu jira siin jechaa jiru yoo sosso'uu diddee bikkuma san teesse dhugumatti na hin amanne jechuudha. Akkasiimi dhugamoo soba. Mee gara ayataati hiikaa isaa tuyxe sanitti haa dhufnu. Nama rabbii tokkichatti amanu jechuun nama Allaha dhugoomse jechuun nama rabbiin jiraachuu isaa qofatti amane jechuu miti. Imaana jechuun akkasii miti. Imaana jechuun filosofiidhaan yookiin afaanumaan jiraachuu rabbii qofa amanuu jechuu miti. Imaana jechuun qalbiin dhugoomsuu, arrabaan dubbachuu fi waan qalbii fi arrabaan dubbatte san ammoo dalagaarra oolchuu jechuudha. Imaanni rabbiif ajajamuu keessatti ni dabala, isaaf ajajamuu dhabuu keessatti ammoo ni irrata. Hiikkaan jecha imaana jedhuu kana jechuudha. Kanaafuu wayita rabbiin namni rabbitti amane jedhu nama dhugumaan rabbi irratti imaana qabu jechuudha. Amantu billaah. Kana jechuun waan rabbiin jee hunda fudhachuu qabda jechuudha. Yoo waan rabbiin jee hin fudhanne isatti hin amanne jechuudha. Akkasiimi dhugamoo soba. Yeroo rabbiin naaf ajajamuu qabda, naaf salaatu qabda, waan kanaa fi kana godhuu qabda siin jee ati ammoo waan inni si ajaje sanirraa waan takkallee yoo kan godhin taate hogguu sanatti dhugumaanii rabbitti hin amanini jechuudha. Akkumaanan fakkeenya ibiddi kee jira jee isinitti himee isin ammoo humaa godhuu diddan sanitti dhugaan hin amanne jechuudha. Kanaafuu hiikaan as bira jiru namni tokko dhugaan rabbitti yoo amane battalumatti waan inni itti ajaje san dalagaarra oolcha. Namni tokko dhugumaan rabbitti amanuudhaan quraanni kunis rabbi biraa dhufe ja'anii yoo amananii dhaamsinis isaanitti dhufee kitaabni kunis rabbi biraa dhufuusaa eega beekaniin booda dhaamsa san yoo fudhachuu didan hogguus rabbitti amananii jiran hin ja'amu. Yeroo sana ayaanni sanis waa'ee isaaniitti wajjin waliin qabatu. Waan rabbiin jee fudhachuu waan didaniif dhaamsa dhufe waan kijibsiisaniif namoota rabbitti amanan keessatti hin lakkaawaman. Kanaafuu bakkitti ayaa waliin buuta kalleen hin jirtu haaluma kamiinuu. Kana jechuun namoonni duriis ta'e amma jiran rabbiin tokkichi akka jiru warri amanan dalagaa gaggaarii hanga dandeettii isaaniitiin dalaganii waa'ee quraanaa yoo kan hin dhagayin taate waa'ee ergamaa rabbii waa'ee nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam humaa takkallee yoo kan dhagayin taate yoo namni akkanaa jiraate takkaahuu yoo namoonni akkanaa jiraatanii dalagaa toltuu hanga humna isaaniitiin dalaganii rabbii tokkicha qofaatu jira ja'anii amananii akkasuma isuma qofaatu gabbaramuu qaba ja'anii amananii akkaataa beekumsa murtaawaa qaban irratti hundaa'anii dalagaa gaggaarii yoo dalagan rabbiinis isaan hin zallamu akkaatuma tattaaffii hanga dandeettii isaanii ta'e isaan godhan irratti rabbiin galata isaaniif galcha khontolinaa fi haqa rabbiiti garuu eega dhugaan itti dhufteen booda dhugaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uunsaa eegatti dhufteen booda dhugaan quraanaa rabbi biraa buufame ta'uunsaa eegatti dhufeen booda didanii yoo irraa garagalan yoo haqa fudhachuu didanii waanuma biraa tafadhan hordofuu hatti fufan taate hogguusan rabbiin jiraachuu hin fudhanne jechuudha. Rabbi irraayis garagalanii jiran jechuudha. Akkasumas warri kun qajeelfamaa fi amantii isaarraa garagalanii jiran jechuudha. Kanaafuu aayaalee ammaati dubbatte kana keessatti haaluma kamiinuu walitti bu'insi takka illee natti hin mul'anne. Then they have rejected Allah
They have turned away from Allah, and they have turned away from His guidance and from His religion. So I don't see any contradiction in those verses whatsoever. Thank you very much.